Kittaannaa ilaalchisee murtee falmisiisaa ulaamaa Itoophiyaa. Manni marii waliigalaa dhimmoota Islaamaa kora ulaamaa kora waliigalaa idilee lammaffaa ilaalchisee ibsa tibba kana bahee ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'eera. Murteewwan faatiiwwan mana maree waliigalaa Islaamaa akka nuuf raawwachiisuuf sagalee tokkoon murteessineerra jechuun korrii ulaamota kun xumura isaarratti gaafateera. Ijoollee durbaa kittaanuun seeraan ala ta'ee osoo jiruu raawwatamnaan hakiima ogeessa ta'een qofa taasifamuu akka qabu waliigalleerra. Murteen jedhu ija seeraatiin akkamiin ilaalama? Sochii ijoollee durbaa kittaanuun dhabamsiisuuf taasifamu keessatti gaheen dhaabbileen amantaa qabaachuu qaban waliin wal faalleessu. Seera yakka Itoophiyaatiin heera mootummaa akkasumas waliigalteewwan ardii fi idilee addunyaa Itoophiyaa mallatteessiteen ijoollee durbaa kittaanuun yakka ta'uusaa mirga namummaa kan cabsu rakkoo fayyaa hamaa akka geessisu kaa'ameera. Yuunivarsiitiin Wallootti barsiiftuu seeraa Islaamaa kan taate Halifaat Hayyee Muhammad Yusuf akka dubbattutti kora ulaamoota hordofee ibsi ijannoo bahee seera biyyattii olaanaa kan ta'e heerri mootummaa seera yakkaa akkasumas sanadoota mirgoota namummaa biyyattii itti waliigaltee kan cabsudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan waliigaltee mirga daa'immanii biyyoota gamtoomanii CRCU akkasumas waliigaltee loogii dubartootaa irratti gahu kamiyyuu hambisuudhaaf mallatteessiteerti. CRC keewwata 24 irratti kittaannaan dabalataa haleellaawwan kamiyyuu daa'imman irratti raawwataman ni dhorka. CDC keewwata 2 irratti ammoo mirgi fayyaa dhoowwachuu dabalataan loogii dubartootaa irratti raawwatamu ni dhorka. Seerri yakka Itoophiyaa keewwanni 561 hamma 570 gochaawwan barmaatilee boodatti hafoo jireenya dubartootaatiif daa'immanii irratti miidhaa geessisuun dubartoota kittaanuun qaama saalaa dubartootaa hodhuun labsiiwwan gochaawwan barmaatilee boodatti hafoo akka hin raawwatne dhorkan. Heerri mootummaa Itoophiyaa keewwata 16 namni kamiyyuu qaama isaarraa miidhaan akka hin geenye eegamuu fi mirga akka qabu ibsa. Su'aad Ahmed akka jettutti ijoolleen durbaa kittaanuun yakka godhee adabbii hidhaa ji'a 3 fi birrii 500 seeraan kaa'ee adabichi ol akka ka'u gochuuf fooyya'uu qaba jedhurratti mari'achuu yeroo barbaachisutti murteen ulaamota darbe carraaqii kittaannaa dhabsiisuudhaaf taasifamu kan faalleessu. Mirgi walqixxummaa heera mootummaa keewwata 25 kan mirga dubartootaati. Keewwanni 35 akkasumas mirga daa'immaniiti. Keewwanni 36 kanneen kan sarbuudha jechuun ibsiti. Sochiin walqixxummaa saalaa artikil 35 jedhamu eeru dubartoota musliimarraa kan kennameen duula miidiyaa hawaasaa taasisaa jiru. Kittaannaan taasifamullee hakiima ogeessaan ta'een jechuun akka ta'e eeruun ogeessa fayyaa sababa jechuun yakka kan jajjabeessudha jetti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa bara 2017 gabaasa baaseen ijoollee durbaa kittaanuu akka hin dandeenyeef raawwatanii yoo argamanis seeraan gaafatamuu akka ta'an eeramus ragaa dhiyeessuun ibsite. Manni marii ulaamota maal jedha? Seera biyyattiitiin kittaannaan dhorkamee osoo jiru ibsi kittaannaa maaliif bahe? Jechuun itti gaafatamaan waajjira ulaamota Itoophiyaa akkasumas miseensa koree ijoo faatiwaa kan taate Sheekh Mohammed Zain Zaharaddin gaafanneerra. Akka isaan jedhanitti murteen kun osoo hin darbin dura ulaamota kittaannaa deeggaraniif morman gidduutti garaagarummaan yaadaa kan ka'e ta'uusaa dhumarratti garuu ibsicha akka bahu murtoon darbe. Seerri Itoophiyaa waan dhorkeef amantiin hin hafu. Seerri Itoophiyaa miti seerri addunyaa seera lafa kaa'e dhorkaadha. Yoo jedhe wanti amantiin hayyame dhorkaa ta'uu jechuun kan kaafneef gaafii seera faalleessu deebii kenniteetti. Ibsa baheerratti yaada isaanii kan gaafanne ministeera dhimma dubartootaa hawaasummaa mariirra jirra jechuun alatti ibsa nuuf kennuu hayyamoo miti. Kutaaleen saba ministeera fayyaa, ministeera haqaa fi ministeera nagaas gaafii BBC irraa dhiyaateef deebii hin kennine. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa yaada ibsicharratti qabu BBC'n gaafatee amma dhaabbatichi wayuu jechuu hin danda'u deebii jedhu kennaniiru. Manni marii ulaamotaa maaliif of faalleessa?
Kittaannaan ijoollee dubartootaa irratti sochiin kan gaggeessu Piroojeektiin Orkaayid akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010tti qorannoo akka baasetti dubartoonni umurii isaanii waggaa 15 hamma 49 ta'an keessatti dubartoonni parsantii 65.2 kan ta'an kittaannaa ijoollee durbaatiin kan saaxilamanidha. Kittaannaan ijoollee dubartootaa baay'inaan bakkeewwan saaxilamoo ta'an keessaa kan argaman kutaa biyyattii gara bahaa akka ta'e eeruun ijoollee durbaa umurii 15 hamma 40 jiraniif haadhotii kittaannamarraa dhalatan keessaa parsantiin 64 umuriin isaanii waggaa 4 osoo hin guutin kittaannamuu isaanii ibsu. Baay'inaan kittaannaan ijoollee durbaa warra aadaatiin kittaannaan akka raawwatamuuf qaama saalaa ijoollee durbaa foon hanga tokko maqasuuf muruun kittaannaan ijoollee durbaa baratamaa akka ta'e qorannichaan kaawwameera. Ogeessonni dubbisne murtee ulaamota irratti kittaannaan gocha erga ibsameen booda raawwatamuu qaba. Taanaan hakima ogeessaa ta'een ibsi jedhu waliisaa kan faalleessudha jedhu. Kittaannaan ogeessaa fayyaatiin raawwachuu kan jedhu ilaalchisuun qorannoon Piroojeektii Orkaayid akka jedhutti kittaannaan ogeessa fayyaatiin godhamu seera yakkarratti haala adda ta'een seerramuu baatus keewwata 561 irraa hamma 570tti sadarkaa idilee addunyaatti haala jiruun qaamolee gochaawwan boodatti hafoo miidhaa geessisan raawwataman waan abaaruuf ogeessota fayyaa hammachuun isaa hin oolu. Ogeessa fayyaa kamiyyuu bakka kamittiyyuu gocha kana raawwachuuf yaalan yookaan gargaaran adabbii cimaa hordofsiisuu qaba jechuun yaada furmaataa kennan. Kittaannaan ijoollee durba ogeessa fayyaatiin deeggaraman ilaalchisuun odeeffannoo jiruun dubartoota umuriin isaanii 15 hamma 49 ta'an keessatti parsantiin tokko akkasumas umuriin isaanii 0 hamma 14 ijoollee durbaa ta'an keessaa parsantiin 1.9 kan ta'an qofatu gara dhaabbilee fayyaa geeffamuu isaanii eera. Kittaannaan gosa kamiyyuu fudhatama akka hin qabne cimsitee kan ibsitu Su'aadaan ibsi murtee ulaamota ogeessa hakiimii ta'e kan jedhu fayyadamuun isaa dhaabbilee fayyaa yookaan ogeessonni fayyaa karaa sirrii hin taaneen akka raawwatan mijeessa jette. Qorannoon fayyaa bara 2016 qoratee baasetti dubartoonni parsantii 25 ta'an kittaannaa gosa akkamiitiin akka isaanirratti raawwatame hin beekan. Su'aadaan kan ilaalcha keessa galchuudhaan odeeffannoowwan haala akkamiitiin eenyuun akkamiin kittaannaan raawwatame jedhanii qaama saala ijoollee durbaa muruu fi hodhuun hakimaanis ta'ee karaa barmaatileetiin dhukkubbii dubartootarra gahu hin jijjiiru jechuun ibsite. Kittaannaan gosti kamiyyuu fudhatama hin qabu. Qabaachuus hin qabu. Kan jettu Halifaat dhiigni baay'ee dhangala'uu infekshinii rakkoo dahumsaa waliin wal qabateen saaxilamuu fi lubbuu dhabuu kan geessisu ta'uusaa dubbatti. Itti dabaluun gochi kun kan raawwatamu daa'imman irratti ta'uun isaa hamma taasisu miidhaa ijoollee durbaa umurii ishee guutuu ishii faana turuudha. Eenyullee raawwatame sarbamaa mirga namaati jechuun ibsiti.